Tafarii Buzaayoon jedhama. Hojii dhuunfaa korran hojjedha. Darbee immoo gorsaadha. Biizinesii irratti biizinesii kan mataa koos nan qaba. Haayer instituushinii keessas na barsiisa. Dooktar Tafarii kitaaba tokko barreessanii jirtan kitaaba mata dureen isaa Bararaa jedhamu. Kitaaba kana jalqaba barreessuudhaaf maaltu isin kakaase? Akkuma beekamutti maqaan Bararaa jedhu kun yeroo dhiyoodha kan dhageenye. Akkuma beekamutti Finfinneedhaan bararaa jechuu barbaadan warreen Finxaaliyyeen kunneen kitaaba kana haala akkamiin barreessuu dandeesse? Maaltu sammuu keessa dhufee barreessuu kakaase? Ani historiyaan miti, nama seenaa qoratu miti, qorataadhuma malee seenaa nama barate miti. Kitaaba Itoophiyaa Yeemaannaat jedhu otoon barreessaa jiru. Kitaabni namni Dooktar Habtaamuu Mangistee jedhamu tokko Addis Ababa bararaanaat bararaamma Addis Abaanaat jedhu harka koo gale. Kitaaba sun gaafan dubbisu baay'ee na aaree xiiqiin na qabe. Isa booda kitaaba isa barreessaa jiru dhaabeetanan kitaaba dhimma kana hojii wal qabatan funaanuu calqabee dubbise. Gaafan dubbisu ragaa inni kaa'ee jedhame sun hundumaa walitti qabeetanan gaafan laalu ragaaleensaas soba ta'uu isaanii mirkaneeffadhe. Isa booda kitaaba barreessuutti gadi taa'e. Kanarraa ka'eetanan. Kitaaba kana keessatti maal faara xiyyeeffattan? Kitaabni kun kitaaba seenaa akka ta'edha. Isin garuu quuqamuu qabdan irraa haqa jiru baasuudhaaf, dhugaa jiru baasuudhaaf kakaataniitti kitaaba kana barreessuuf kan isin kakaase. Kitaaba kana keessatti maal faa xuyixan? Kitaaba kana yommuun akkamatti gubbaasaa laalu keessa banee yeroo lallaalu kitaabni kun iddoolee garaagaraa riferensii adda addaa kan seenaa dhugaa irratti hundaa'e bu'uureeffattaniiti kan barreessitan. Kitaabni kun keessaa maalirra xiyyeeffata? Kitaabni kun akkuma mata duree isaa irratti taa'etu bararaa Magganyee Waannaa Poolitikaawaa jedha. Bararaa iddoo ishiin itti argamtuu fi siyaasa bararaa wajjin wal qabatee biyya kana keessatti waggaa 3 as afarsamaa ture. Isa irratti xiyyeeffatee siyaasa isaanii duubatti deebi'eetu immoo bara miidivaal peereed keessa wantoota raawwatamaa turan, bararaan eessatti akka argamaa turte, bararaan maal akka fakkaatu isa kanarratti kan xiyyeeffatudha. Kanaaf iddootti argama ishii fi siyaasa ishii irratti xiyyeeffata. Waan gurguddaa kana lama irratti xiyyeeffata. Bararaan tun dhugumaan ni jirti. Bararaan tunoo Finfinneedha. Yeroo iddoo isaan uummanni Oromoo Finfinnee tana lafa abbaa isaanii lafa qe'ee tufaamunaa kanarraa sirnoota nafxanyaatiin buqqaaniiti kan turani. Isaan Oromoon Finfinneen teenyaa jedhee yommuu ragaa qabatamaa dhiyeessu isaan bararaa jedhanii yaada ammaan dura hin turre. Maqaa kanaa waggaa 3 har'aati kan dhageenye. Kun akkamitti dhufuu danda'e? Maaliif jecha kana fiduu danda'a? Kaayyoon isaanii Finfinneen kan keenya kan jedhudha. Dacheen Oromoos kan keenya kan jedhudha. Isa kana bara dheeraaf irratti hojjechaa turanii qabsoodhumti biyya kana keessa ture. Oromoonis sabni biraas gaggeessaa ture. Finxaleeyyiiwwan gara kaabaa jiran kun warri Abashaa jedhaman kun laand giraabiing yookaan immoo dachee kee lafa keessisaamuu qabeenya keessisaamuu irratti xiyyeeffatanii bobba'u waan ta'eef isa kanarraa ka'anii bararaa gara Finfinneetti asaqaaqani. Akkamitti haqaaqanii seenaa kana gadi fageenyaanis kaasaa maal jedhu jecha isaan kaasan tokkorraan ka'a. Finfinneen maqaan ishii afaanuma Oromoo jecha afaan Oromoo keessa hin jiru jedhanii ka'an. Namicha Dooktar Habtaamuu Mangistee jedhamu qofa miti Amaaraa Professional Union kan jedhaman maqaa Amaaraatiin kan socho'an isaanillee dhimma kana kaasan. Finfinneen jecha afaan Oromoo miti jedhan. Diikshinaroota Oromoo keessattis hin argine amma yoonaatti jedhan. Isa booda namni tokko gara Ameerikaatii Profeesar Makruuyaa Bulchaa jedhama deebii kana kenneef. Jarri kun jedhe qorattoota eega ta'anii naamusa qorannoo keessatti wanta ati dubbistee biran geenye dubbisee biran geenye jetta malee hin jiruun jechuu hin qabdu naamusa qorannoo ala deemanii jedheetu kaasaaf. Achi booda wanti nani arge guboo jechoota kan diikshinarii obbo Ibsaa Guutamaa keessatti kun Finfinnee kan jedhamu caqasamee jira. Gara biraa kan isaan kaasan shaggar isa jedhu shaggaa agar jedhan. Amma gaafanii kaasu Finfinneen afaan Amaaraati yoo ta'e jecha kanarra dhaabattee jechoota adda addaati kanatti uumaa deemtu. Afaan Amaaraatiin kana uumuu hin dandeessu. Finfinnee afaan Oromootiin garuu finiinee, finiintuu, finiinfatte jetteetu jetteetu jechoota biraa uumaa deemta. Shaggar isa jedhuuf immoo shaggaa garaa jedhan malee jechi shaggaa jedhu immoo jecha afaan Oromooti. Shaggee koo shaggituu koo jedha Oromoon. Isa kana waliin dhaanii jarri kun.
Egaa achi ka'aniitu Minilikii jedhan. Minilik magaalaa abbootiisa barbaacha oliif gadi jooraa ture malee Minilikii iddoo qubatu dhabee miti. Bara mootummaa isaa keessa otuma oliif gadi jooruu monokseen tokko haroo baatuu irra cittuun jirti. Cittuu sunirraa kitaaba taarika nagasti jedhamu tokko fidee Minilikiitti kenne. Kitaabni sun immoo waa'ee Dirsaana Mikaa'el haasaa jedhan. Dirsaana Mikaa'el sun keessatti kan eeramee jiru mul'atatu abjuudhaan Atsee Libna Dingil mootii isa dhumaa Salomoniik diinistii keessatti mootii isa dhumaa Ahmed Giraany aangoorraa ari'e isadha. Maal jedha abjuun argee jedha. Libna Dingiltu kitaaba sun keessatti barreeffamee Maariyaamtu itti mul'ate. Maariyaam maal jettiin sitti aareeraa aangoo keessarraa fudhachuuf mootummaa keessarraa kaasuuf naan jetteedha. Innaani maalan balleessennaan ati Oromoota wajjin ooltaa farda isaanii gulufsiistaa akka isaanii tambootuuttaa oolmaan kee hundumaa isaa wajjin waan ta'eef sitti aareeraa aangoo keessarraa fudhadhaa jettiin abjuu keessatti. Achi wayyoo nan badee akkaman ta'aree sittan du'aa eenyutu itti fufaa jennaan ergamaan koo Raagu'eel sitti maattee biraa deemteedha. Achumaan Raagu'eel dhufee eega ati aangoorraa kaate waggaa 400 booda mootiin tokko immoo maqaansa meedhama Minilik jechuudha. Iddoon inni itti immoo eedha Inxooxxoo jechuudha. Kanaaf achirraa ka'eetu Minilik Inxooxxoorratti magaalaa abbootii isaa kan Atsee Daawit hundeessuu dhufee jedhan. Egaa achirratti kan inni ragaanani qabu taarika nagast Atsee Kunnoo Amlaakii qabee hamma Atsee Aksumii qabee bara Zaaguwee keessa qabee amma Atsee Amde Tsiyoonitti kan barreeffame malee taarika nagast maqaa Libna Dingiliin hin barreeffamne. Sobni tokko isadha. Lammaffaa kitaabni taarika nagasti achitti argame jedhamu kun bara lola Ahmed Giraany keessa kitaaboliin hundumtuu gubataniiru. Kan jalqaba gubatteeyyuu cittuu baaturra jirtudha. Dubbiin kun sobadha. Sadaffaa soba ta'uusaa kan inni ittiin mirkaneeffadhe Kiroonokil Minilik kan barreesse namichi Tsaafe Tizaaz jedhamu tokko Tsaafe Tizaaz Gabrasillaasee jedhamu seenaa Minilik mootummaa Minilik kan barreesse maal jedhaa waa'ee Dirsaana Raagu'eel yeroo kaasu Dirsaana Raagu'eel wajjin wal qabatee kitaabni Dirsaana Raagu'eel Tasfaa Gabrasillaasee Biheera Bulgaa kan jedhamu bara Minilik kan inni barreeffamedha. So Dirsaana Raagu'eel bara Atsee Libna Dingilis hin barreeffamne taarika nagastis amma bara Amda Tsiyoonitti malee seenaa Atsee Libna Dingil hin qabatu hammatu. Lammaffaa cittuun sun immoo Ahmed Giraanyiin magaalota dura gubatan keessaa tokkodha. Kanatu soba ta'e. Inni lammaffaan soba kan ta'e Tulluu Mannaagashaa beektaa? Tulluun Mannaagashaa as jira. Tulluun Mannaagashaa namicha tokkotu seencharii 14ffaa irratti Firaamaawuroo kan jedhamu tokkotu monoksee xaaliyaanii tokkotu xaaliyaan Veenis keessa taa'eetu kaartaa boce. Kaartaa Itoophiyaa. Kaartaa Itoophiyaa miti kaartaa Afrikaa kaartaa addunyaa. Kaartaa sun irratti bararaan eeramteetti Ambaa Nagast kan jedhamtu eeramteetti Lagi Dookoo jedhamtu eeramteetti Sadai iddoon jedhamtu eeramteetti. Maal jedhaa namichi Firaamaa'uroo kun bararaanii kan ishiin argamtu baha Dookoo Laga Dookootti jedha. Ambaa Nagast wal bira qabeetu akkasittiin kaartaan meetira 2 irratti hojjetame immoo ulfaataadha waan ta'eef mul'isuu hin danda'u yeroo walitti deebi'ee miinimaayis ta'u iskeeliidhaan. Kana gidduutti warroota amma eeraman kana gidduutti argamte. Ambaa Nagast Mannaagashaadhaa jedheetu Dr. Habtaamuu Mangistee kaase. Ambaa Nagast Mannaagashaa ta'ees hin beeku hin taanes. Kitaabolii isaanii hanuma isaanii keessatti taarika nagasti isaanii keessatti fitaa nagasti isaanii keessatti kibra nagasti isaanii keessatti Ambaa Nagast Ambaa Gisheen kan jedhamu iddoo ijoolleen moototaa itti hidhamtudha. Kun immoo Walloo naannoo Ambaasalitti argama. Mannaagashaa miti. Lammaffaa Saadai ishiin jedhamtu kun Profeesar Laaphisoon maal jedhaa Saadai magaalota Ahmed Giraany calqaba gube keessaa tokkodha. Crawford namni jedhamu namni bararaa irratti qorannoo dhiyeesses Saadai tulluu wacacaa miti jedha. Tulluu wacacaa kan taane inni sin mirkaneessa. Inni gara biraan kan isaan bitaa itti galee Laga Dookoo kanadha. Laga Dookoo kana hin jiru amma jedhaniitu konkluud godhan. Ani immoo Laga Dookoo argadhe. Akkamittiin argadhe Dookoo riiver inni jedhu kun
Bookoo River jedhameetu kan inni jiru. Bookoon kun immoo magaalaa Bookan tulluu Erar dugda duuba iddoo jirtudha. Namumti isaanii Mariiraas Amaan Balaay kan jedhamu tokko kitaaba isaa keessatti maal jedhaa? Bookan magaalaa Bookan jechuun caffee doonsaati jedha. Caffee doonsaa amma jirti. So Google Earth gaafan godhu Bookan River ammayyuu jira. Bookan River jedhameetu Google Earth maappii keessa gaafa galtu argata. Isaan maal jedhanii? Lagdi kun jedhanii laga Aqaaqiiti jedhani. Lagi Aqaaqii kun immoo Inxooxxoorraa keessa gadi bu'u kana Piyaasaa keessa darbee gadi bu'u kan isadha. Kanaaf magaalli Finfinnee magaalli Bararaa garana jirtii Finfinneedha jedhanii asaqaqan. Lagi Bookoonii eessaa ka'a beektaa? Expressway daandii sunirra gara harka yeroo expresswaytti gortu gara harka mirgaa caafii irraa lagi tokko achi kaati. Lagi tokko immoo karaa Tullu Diimtuu dugda duuba achi kaati. Dhaqxeetu karaa caffee doonsaarraan gadi buuteetu walitti dhufti lagdi kun. Ragaan inni gara biraa kan inni sii kaasu namichi kitaaba Futuu Halabashaa jedhamu barreesse The Conquest of Abyssinia Araffaaqii jedhamu Kiroonokilii Ahmad Giraanyi barreesse. Akkinni itti barreesse Ahmad Giraanyi yeroo deemu laga kam akka ni ce'e eessa akka qubate dirree waraanaa iddootti addi waraanaa iddee kam akka ta'e akkasittiin kan inni kaa'e. Kanaafuma kee teessee kaartaa bocuu dandeessa. Ofa keeti kaartaa kana boceen deeme miila laaluudhaaf. Gaafan bocee deemu maal jedhaa namichi kuni? Ahmad Giraany eegaa laga Awaash ce'ee dhufee booda tulluu Cuqqaalaatti olitti laga Awaashiin ce'ee qarqara laga Awaash boqote. Iddoonni boqote kun immoo magaalittii Soorettii kan mooticha Bararaa jedhamtudha. Kana caala maal barbaadda gaa? Laga Awaash qarqara tulluu Cuqqaalaa ol siqxee jedha. Guyyaa lama achi boqoteedha. Achi naqee lagoota inni ce'ee dhufe sun faan argee lamaffaa namoota ni interview godhee. Kanaaf siyaasi isaan hojjetan kun walumaa galatti soba akka inni ta'een mirkaneesse. Egaa irransii deebi'a. Tulluun Mannaagashaa Ambaa Nagasti miti. Sobadha. Ragaa isaan ka'an irraan ka'e. Sadai tulluu Wacacaa miti. Sadai Sooddoodha. Sooddoo dura barbadoofte. Sooddoo ishee ammaa kana miti. Gara biraa lagi Dookoo isaan jedhan laga Aqaaqii kana fidanii sitti Aqaaqan ammayyuu lagi Dookoo jira. Laga Aqaaqii miti. Inni dhumaa Futuu Halabashaa kitaaba Futuu Halabashaa irratti magaalli Bararaa akkamitti akka teesse sirritti taa'ee jira. Kanaaf kanarraan kan ka'e wanti isaan hojjetan hundumtuu sobadha. Lafa ittiin saamuuf hankeenya jechuuf malee waan kana wajjin wal argu miti. Kan si dhibu egaa kitaabni kun gadi ba'ee booda miidiyaan isaanii inni waa'ee Bararaa wacaa ture hundumtuu gab jedhe. Maaliif kitaaba kana fuuldura ragaa kana fuuldura dhaabachuu dadhaban? Dhugaa kana fuuldura dhaabachuu dadhaban. Kanarraan kan ka'e afaan isaanii qabatan. Mee jarri kun maaliif soba kana akkanatti haqanqaalanii dhugaa fakkeessuu barbaadan? Durumarraa ka'ee jijjiirama eega dhufee boodaas bara 1983 boodaas erga sirni nafxanyaa kufee boodaas soboota adda addaa heerri mootummaa amma jiru nu bakka hin bu'u jedhanii mirgi sabaaf sablammii akka hin kabajneef wantoota garaagaraa ni godhan. Maaliif kana gochuu barbaadan mee isaan? Sirna nafxanyaatu kufe malee ijoolleen nafxanyaa ammayyuu jirti. Dhalli isaanii jiru. Kanarraan kan ka'e Itoophiyaan እኛ ፈጠርናት jedhaniiru. የአባቶቻችንን ርስት እናስመልሳለን jedhaniiru. dhaadachaa jiru isaan. Dhaalli abbaa isaanii lafti abbootii isaanii isa kamii yoo jette tariitii kitaaba koo isaa dhufaa jiru kana keessatti sirritti ifatti wanti lafa taa'u jira. Dhaalan qabani. Ijoolleen kana jedhan kunis hundeen isaanii eenyu yoo jette gaaffii kan namatti uumu argannoon amma kitaaba Saharaa keessatti fidee dhufaa jiru kana keessatti akkasumaan wacumalee dachee kana keessatti Itoophiyaa keessatti ga'een Oromoo siyaasa Itoophiyaa ijaaruu keessatti iddoo olaanaa qaba. Ijoolleen kun warri amma wacan kun sanyii isaanii qomoo isaanii duubatti yoo qorattu 4-5 hin deemtu Oromoo argatta. Anabboota keenyaa deebisna jedhu malee abboota isaanii hin beekne isaan. So waan isaan hojjetan hundumtuu siyaasa biyya kanaa akka barbaadanitti horfanii saamanii jiraachuudha malee hundee hin qabu. Ilaalchi isaaniis hundee hin qabu.
argimentiin isaan dhiyeessanis hundeen qabu. Argimentii kana ragaadhaan fuuldura dhaabatanii falmuutu ijoollee Oromoo, beektota Oromoo, qorattoota Oromoo irraa eegaman jedha. Gama biraatiinis wanti isaan kaasan yeroo hedduu Oromoon jaarraa 16ffaa keessa lafa gammoojjiirraa keeti lafa baddaa Itoophiyaa tana qabatee jedhaniiti odeeffannoo sobaa kan dhugaan taane kaasan. Mee kana isin maal jettanii asirratti? Seenaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan akka Itoophiyaatti kan beekamte bara mootummaa Aksum addunyaan jaje bara sun dura almost jaarraa 1-2 dura kan beekamte Itoophiyaan maqaan kun kan kennameef immoo magaalaa amma iddootti Blue Nile fi White Nile confluence godhan iddootti wal ga'an magaalaa Maro'ee jedhamtu achi Maro'een bara sun keessa cimtuudha waan ta'eef dhaloota Maro'ee keessa turan mootummaa achi jiranirraa namoota gugurroolii achi turanirraa isaaniif kenname. Itoophiyaan kan warra gurraachotaati. Biyyi kunis kan warra gurraachotaati. Seenaa achii qabee as dhufe keessatti Aksum kan hundeesse eenyu? Maro'ee kan hundeesse eenyu? Aksumiin dura maaltu ture? Yeroo Aksum maaltu ture? Aksumiin booda moo bara Zaaguwee keessa maaltu ture? Medieval period keessa maaltu ture? Medieval period booda moo Ahmed Giraanyii eenyu? Ahmed Giraanyiin itti fufee Oromooti maaliif baay'atanii biyya kana wal ga'anii kan jedhu tokko tokkoon sii kaasuu nan danda'a. Seenaan biyya kanaa yeroo hundumaa jallateetu kan barreeffamu. Seenaan biyya kanaa jallatee barreeffamuusaa immoo kan beektu yuunivarsiitiiwwan keessatti barnoota olaanaa keessatti seenaan Itoophiyaa barreeffamu yeroo hundumaa loogiidhaan guutamaadha. Siyaasa warra kaabaati kan inni kaasu. Seenaan warra kaabaati kan inni kaasu. Seenaan warra kaabaa jedhamu kun immoo totaalii sobadha. Tokkoffaa soba kan ta'e Aksumiin kan ijaare Abashaadha. Abashaan immoo Dabuub Arabiyaarraa, Saawuz Arabiyaarraa warra dhufanidhaadha. Biyyi kun kan hundoofte calqabaa qabdee dhaloota Kuushiin. Oromoon immoo Kuush. Kanaaf Aksuminis kan hundeesse Kuush. Aksum dadhabee dhumarratti Aksum kan moote dubartiin Yoodiit Gudiit jedhamtu. Dubartiin kun maqaan ishii Baadiit Maayaa jedhamti. Maqaan ishiin dhugaa. Dubartii kana immoo Oromoon eenyu jedhee beekaanii akkuma nooyyee jedhee beekan. Seenaan kun akka dhokatu godhanii barreessu. Barreessitoota biyya alaas, barreessitoota biyya keessaas tokko tokko dhugaa kana gadi baasaa jiru. Dhugaa kana fideen dhufa. Egaa Aksumiin kan hundeesse Kuushii yoo jennu bara Aksum keessa Oromooti turaniiru. Fakkeenyaaf Najaashiidhaan maal jedhuuni mootii Najaashi waan islaamummaatti converted ta'eef maqaasaa kana isa dhugaa gadi baasu hin barbaade. Maqaansaa Alaashamaa jedhama. Alaashama, Asham afaan Oromoo keessa jira. Oromooti hundeeffama Aksum keessa jiraachuu isaanii maqaanuma mootii kanarraa kaatee deemuu dandeessa. Achi as dhuftee Baadiit Maayaa sii kaaseera akkuma nooyyee. Mootummaa akkuma nooyyee booda baadooyee mootittiin kun warri Abashaa dhugaa kan itti baasan garatti haqaan qaalaan dhabanii kan baasan dubartiin kun Aksum gara kibbaa keessa mootii warra Daamoot turte jedhu. Daamoot immoo kan Sidaamaa ture jedhu. Sidaamni immoo obboleessa Oromooti. Kuush obboleessuun sanyii hidda dhalee latiinsa Oromoo keessatti Sidaamaa argatta. Kanaaf ammoo anuma Oromoo turte. Maqaan ishii iyyuu Baadiit Maayaa intala warra ammayyaati. Maayaa jedhu malee ammayya. Egaa ishiin waggaa 40 egaa boote booda warri Zaaguwee itti darban jedhu. Warri Zaaguwee itti darban kun eenyu fa'i yoo jettee ilaalte immoo isaan warra Agawuu fi warra Kuush ta'an. Agawus Kuushii isaantu walitti dhufee mootummaa kana hundeesse. Sanyii ishiitti dabarsitee kennite dubartiin kun. Mootota Agaw keessa mootiin tokko ka'ee ture. Qidduus Laalibalaa kan jedhamu tokko. Mootummaa isaa irratti obboloonni isaatti ka'an. Mootummaa isaa kana akka deeggaraniif loltoota walitti funaane. Loltooti walitti funaanaman kun sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran yeroo sun turan 10 irraa walitti ba'an. Baay'een isaanii Oromoota. Isaantu kaampii tokkotti, holqa tokkotti iddoo wal ga'anitti afaan Amaaraa hundeessan. Afaan Amaaraa achitti uumame. Afaan Amaaraa eenyutu uume jechuudha? Oromootatu uume. Uumeetu Gi'iz akka hojiirran oolle godhan. So mootummaa Zaaguwee keessa Oromoon hangafummaan jira. Inni sadaffaan kitaaba koo keessatti as bahaa jiru The Solomonic Dynasty kan isa lammaffaa hundeesse Atsee Yikunnoo Amlaak. Atsee Yikunnoo Amlaak
akka moo kan godhe immoo Abuna Takla Hayimaanootii fi Monoksee Haayik Gadaam Isxifaanos Gadaam irra ture Iyesus Mo'aa jedhamu tokkotu gargaare. Jarri kun caasaa ortodoksii wiingii lama fudhataniitu egaa Yikunna Amlaak wajjiniin diriddirii gaggeessanii kennameef. Yikunna Amlaak Abashaan kitaaboliin Abashaa qeessonni Abashaas kan amanan intala Azaash caalaatu dhala. Isa Oromoo jechuudha. Kitaabni dhiyoo kana bahe 2014 Memmeer Tsiggee kan jedhamuun kan bahe tokko maal jedhaa? Abuna Takla Hayimaanoot eessuma Atsee Yikunna Amlaakeedha. Kitaabni amma ani bira ga'e immoo Atsee Yikunna Amlaak keessatti dhalate alaltuu ittisatti dhalate. Namichi kun sanyiidhaan Oromoodha jechuudha. Dhiiga isaa keessa Oromoo jira jechuudha. Wanni isaanii keessatti immoo seera mo'umsa isaanii keessatti immoo abbaan yoo dadhabe yoo du'e ilmatu itti fufa. Yoo ilmi dhibee obboleessa abbaatu itti fufa. Amma akkasitti mo'anii Atsee Libila Dingileerra ga'an. Namichi kun dhiiga isaa keessa Oromootu jira yoo ta'e Oromoodha yoo ta'e moototi kun hundi isaanii Oromoota. Kan si dhibu gara biraan moototi kun baay'een isaanii harki 90 ol nadheen Oromoo fuudhan. Nadheen Oromoo maqaadhaan jiru. Kanaaf ijoolleen dhalatte hundumtuu keessa abbaadhaan yoo Oromummaan keessa jiraate haadhaanis deebi'anii Oromoo ta'aa dhufan. Hangafooti loltoota isaanii irra caalaan Oromoota. Egaa Phaaphaasoti Atsee Abuna Takla Hayimaanoot Oromoodhaa siin jedheera. Ittisatti dhalate innis. Iyesus Mo'aa inni jedhu maquma isaarraayyuu baruu dandeessaa. Oromoodhaas maqumti isaayyuu Mo'aadha. Phaaphaasoti isaaniis Oromoodha jechuudha. Oromoon ijaarsa biyya kana keessatti iddoo guddaa qaba. Amma gara ati gaafii na gaafatteettiin sii dhufa. Yeroo Atsee Yikunna Amlaak mootummaatti deemaa jiru mootii lammii kan jedhamu wanniidha kaaseetu as gara amma marraa bitee jedhamtu kana iddoo isaan itti of jajan biyya Amaaraati jedhan kana achii qabee hamma Limuu Innaariyaatti kan bitu mootii lammiiti. Sanyii mootii lammiiti. Mootii lammiin kun waaqan beekuudha. Ateestiidha jedhu. Amlaak Illashnoo jedhan. Amantiin qabu jedhanii seexana waaqeffataa jedhanii Abuna Takla Hayimaanoot yeroo Atsee Yikunna Amlaak lola dhaqee isaa Zaagwee sun moo'ee dhufu Yitbaarak jedhama. Yeroo isa moo'ee dhufu Abuna Takla Hayimaanoot walitti araarse namicha kana wajjin. Walitti araarseetu maal godhe? Kiristiyaana godhe. Mootii lammii kiristiyaana ta'eetu asii narraa siqiitii gara Innaariyaatti gadi siqee jedhanii Yikunna Amlaak gadi siqe. Ati anna gaafachaa jirtu 16 century. Ani immoo ani sitti himaa jiru 13 century keessa mootii lammii gararraa iddoo amma maal jedhamti Sameen Shawaa keessa iddoo lolli yeroo darbe ture wayyaaneen geesse deebite tokko gara Dabra Biraan hamma achiitti bitaa ture namichi kun. Oromoon eessaa dhufee ture godaa kan ol darbe. Mootii lammii bitaa ture siin jechaan jira. Mootummaa Zaagwee keessa turanii mootummaa Yoodiit Gudiit mootummaa mataashii waggaa 40 bitteetti baadiit Maayaa kan jedhamtu intalli ammayyaa Akkoomanooyyee jennuun kun mootummaa Aksum keessa turaniiru akkamitti goda sunii dhufare. Lammaffaa argimentii isaanii keessa Ahmed Giraany ekspaanshiniidha jedhu. Ekspanshinii miti. Yeroo calqabu Ahmed Giraany Oromoo miti jedhu. Ahmed Giraany Harar Hubatitti dhalate. Achitti dhalate namichi kun Oromoo ta'uusaa beektota biyya alaa biyya keessaa baay'een isaanii mirkaneessaniiru. Lammaffaa loltooti isaa harki caalaan gaggeessitooti hooggantooti isaa hundi Oromoota. Kana qabateetu biyya kanarratti biyya kana tokko gochuuf malee biyya kana weeraruuf miti. Biyya kana akkuma isaan deemanii mootummaa ciccittuu hundeessaa turan sun inni mootummaa ciccittuu biyya kanaan barbaachistu mootummaa waalta'aa biyya kanaan barbaachisadhee hunda ishee waliin ga'ee waggaa 15 keessatti kana hojjeteetu umarratti naannoo Naayil naannoo Abbayyaatti gara Gondaritti du'e. Eeganni du'e booda waliigala biyya kanaa afaan hojiisa afaan Oromoo ta'e. Ahmed Giraany eega ka'ee calqabee hamma xumura mo'umsa isaatti dabalatee hamma 16 century keessa ture amma dhaqanii Atsee Susuuniyoos faatti Atsee Faasil faa masaraa Atsee Faasil keessatti Oromoota afaan Oromootiin hojjechaa turan. Eessaa dhufe Oromoon kun? Samiidhaa gara Harcee moo eessaa dhufe? Asuma ture. Bara Ahmed Giraany keessa as gajjallaa kana naannoo magaalaa Bishooftuu
naannoo magaalaa Dukam kanatti lolli tokko ture mootii Abashaa Tseelebelen wajjin. Shimbiraa kuree seenaa shimbiraa kuree beekta. Lola isa calqabaa naannoo Dukam ture kanatti ijoolleen ammayyaa ilmaan mayaa jedhu isaan. Yemayaa hizbi jedhu isaan afaan isaaniitiin. Ilmaan ammayyaati. Ilmaan ammayyaa lola kana bitaatti galeetu Ahmad Giraany godhu kana Ahmad Giraany loluu barbaadan. Calqaba irratti indaa'um akka loluu godhan. Booddee lolli qabbanaa'ee gaafa gadi taa'ee akkas gadi siqee mootii isaanii waamee maal taatanii nuun loltu isinii jedheetu Ahmad Giraany gaafate. Lolli kun lola amantiiti jettanii yaadduuyi. Lola amantiiti yoo ta'e hamma kana hunda deemna jettanii yaadduuyi. Lolli kun lola amantii miti nuuni lolina indaamu nu tumsuu qabdu jedhe. Nis tokko. Sun booda maaltu ta'e beektaa? Lola shimbiraa kuree irratti irra caala xiyya isaaniitiin warra xiyyaan beekamani. Loltoota Habashaa kan tumee fixe isaanii. Warra ammayyaa. As jiru jechuudha. Asuma Finfinnee gajjallaa jira. Eessaa dhufanii ture jaarraa 16ffaa keessatti kan isaan burqan. Kanaaf tootaalii soba dhimmi kuniisiin jechuu barbaade tane. Isaan booda amma Minilik mootti yeroo Minilik mooyyuu moototi iddoo isaanii turan mootummaa waal ta'e yoo dhibeeyyuu. Wallo keessatti mootummoota Itiyoophiyaa boqonnaa kan dhoowwe Alii Tinnishuu, Alii Tilliquu irraa qabee amma Alii Tinnishuutti kan lolaa ture Oromoota Wallooti. Mootummaa Atsee Tewoodiroos kan garagalche Oromoota. Warra kaamiti. Kun akka beekamu hin barbaadan. Atsee Tewoodiroos mammaaksa qabu. Mammaaksa isaaniitiin illee seetuu naannaa andi soo mootota geenye jedhan andi soo moota jedhan miti warqituutuu eeboodhaan waraanee ajjeese fannise. Dhiirti duutee jirti garuu dubartii ijoollee jechuudha. Du'isaa harka warqituutti ta'uusaa beeka. Eeboodhaan du'ee jedhu. Malee of najjeefne. Soba inni kompiliitii inni sobaadha. Kanaaf Oromoon hamma dhaqee mootummaa Minilik ga'utti ofirraa dhoowwaa ture. Mootummaa Minilik irratti Oromoon akka kufu kan godhe Goobanaadha. Goobanaan immoo kaayyoonsaa Minilik moosisuu otoo hin taane biyya kana tokko godhee dhuunfachuudha. Minilikitti fayyadame. Garuu Minilik isatti fayyadame. Jarri lamaanuu wal quban qaban turan. Dhumarratti gaafa Minilik irratti baruu Miniliktu ajjeesiseenis. Goobana beekamaadha kun. Egaa biyyi kun lola jalaa baatee beekti hin beektu. Lolli kun eenyuun ka'aatti immoo Oromoon fincilaa jira. Oromoon immoo bifa lama qaba. Oromoon poolitisaayis ta'e siyaasaan biyya kana bulchuu barbaade ayidooloojii mataasaa uummachuu barbaadee fi indiijinas Oromootu jira. Indiijinas Oromoonii cunqursaa Oromoo poolitisaayis ta'e kana ofirraa fonqolchuudhaaf kan inni deemu malee Amaarri gosa hin qabdu, laga hin qabdu, hin jiru. Hidda latiinsa dhala namaa keessa gosti Amaara jedhu hin jiru. Eessattuu maaltu akkamitti dhufarree akkuma siin jedhee bara Atsee Laalibalaa mootummaa Atsee Laalibalaa deeggaruuf loltooti walitti yaa'anii Oromoollee dabalatee holqa keessatti afaan kana uumaniitu mootummaa tumsuu dhufan. Isaanumatu ayidooloojii uume. Amma ijoolleen Itiyoophiyaa nyaafattarnaat jettu kun ayidooloojiidha. Kitaabni tokko isa qabateetu kan inni dhufu. Ayidooloojii kana Loree Tsaggaayee Gabramadiin maal jedhe beektaa? Goobanaan dhiigaan Oromoodhaadhe garuu Amaaraadhe. Maaliif yoo jettanii Goobanaani haymaanota aboo Kiristinnaa haaraa fudhatee afaan Amaaraa dubbatee mootummaa Habashaa deeggare. Namni waan kana ulaagaa kana sadan guutuu hundi Amaaraa. Akkas gara Arsii yoo deemtu ati Amaara moo Islaama siin jedhu. Kiristiyaanni Amaara. Akkasii beekama jechuudha. Akkasii beekama. Hararge yoo deemte, Direedawaa yoo deemte, Harar yoo deemte, Wallo keessa yoo deemte akkasitti kan beekamu. Kiristiyaana taateenaan Amaara. Isuma Loree Tsaggaayee Gabramadiin jedhee jechuudha. Kiristinnaa gaafa fudhattu Amaara taata. Dr. Gammachuu Magarsaas kanuma kan inni jedhu yeroo hundumaa anaafiidha. Egaa namichi kun qorataa beekamaadha. Hayyuu Oromoo beekamaadha. Biyya kanaafis kontribiit kan godheedha. Maal jedhaa? Amaarinya የምትናገሪ ከሆነ ክርስትና ከተነሳሽ አማራ ነሽ እንጂ አማራ አለ እንደ ጎሳ ነው እንደ jedha innis. Kanaaf maal siin jechuu barbaadeen Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba. Biyyi kun kan Oromooti.
tootaalii biyyi kun daangaadha hamma daangaatti biyyi Itoophiyaa kun kan Oromooti. Eertiraa kan hundeesse ijoollee Tulluu Dooriiti. Kitaaba kana keessa jira, kitaaba koo keessa jira. Isaaq Dooriifa. Eertiraa bara dheeraaf seencherii 2 kan bulche ilmaaf abbaa akaakayyuun itti darbanii. Miidivaal peereedii keessatti ijoollee Tulluu Dooriiti. Egaa eessaree Oromoon kan hin jiru. Surutaayim maqaan jijjiiramee afaan jijjiiramee Oromoon iddoo Eertiraa keessa jiru. For sure kan isittimu qorannoon kan mirkaneesse miidivaal peereedii keessatti abbaa sadii Isaaq Doorii, Tulluu Doorii isaan kun 3 Eertiraa bulchaniiru. Kanaaf biyyi kun kan Oromooti. Yaada baay'ee babbareedaa kaasaa jirra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophina addaa keenyatti dhufee jira. Mee maaliif jarri sirna nafxanyaa leellisan kun finxaaleeyyiin kun duraan badanii turan yaani aayidoolojiin isaaniillee ammaan tana garuu akka ka'u akka deebi'ee dhalachuu tokko isaan godhaa jira. Mirgi sabaaf sablammootaa akka kabaju maaliif hin barbaanne Oromoon biyya kana keessattiin haqa dhugaa akka qabu maaliif dhoo'isuu barbaadan ammallee jechuun maaliif barbaadan? Oromoon garraamiidha waliin dha'uun beeku isa lolarratti booji'ees ansaa godhateetu moggaafata isa kaan immoo guddifachaadhaan ofitti hammateetu Oromoon kabaja dhala namaaf qaba waan ta'eef kabaja dhala namaa kanaan nama mo'ata. Inni kun immoo siyaasa keessatti hin barbaadu. Sirni gadaa walqixxummaadha. Sirni gadaa jaalaladha. Sirni gadaa eenyu akka moo'u murteessee lafa kaa'a. Addunyaan isa kanan jaallattu. Oromoon immoo kanaan buluu barbaada. Warri finxaaleeyyii kuni durmaanuu hundeeffamni isaanii sitti meera Oromootuma namoota siyaasaa ta'aniin kan isaan hundeeffamanii yeroo hundumaa calqabaa qabanii walajjeessaa kan isaan dhufan walirratti ka'aadha kan isaan dhufan karaa malee moo'uudhaan kan isaan dhufan isa karaa malee moo'uu kanaan akka itti fufamuu barbaadu kan namaa lafa namaa qabachuudhaan qabeenya namaa saamuudhaan abbaa barbaadan moossuudhaan. Jarri kun immoo hin banne baatawee ani ammayyuu isaan yaadi isaanii hin banne kan hin jedhu bara mootummaa wayyaanee keessa wayyaaneen seenaa isaanii beekti waan ta'eef sirriitti irraa gashi. Bara isa jijjiiramaa jennu kana keessatti ibidda dibameetu ol ka'e. Akka isaan akka barbaadan fincilan, akka barbaadan dubbatan, akka barbaadan hojjetan sirnichi haala mijeesseef. Amma akka isaanii kan dubbatu hin jiru. Akka isaanii kan arrabsu hin jiru. Akka isaanii kan komatu hin jiru. Oromoon immoo waan tokko dubbate ishumaan gatii baasa. Jarri kun ultimate goal maalinni yoo jettee na gaafatte biyya kana akka barbaadanitti bulchuudha. Maqaa tokkummaati. Tokkummaan isaan jedhan kun immoo mirga dhala namaa kan kabachiisu miti. Mirga nama dhuunfaas mirga waloos hin kabachiisu. Akki isaan itti deemaa jiran kun akki isaan itti deemaa jiran selfish interest bakkaan ga'uuf kanadha kaayyoon isaanii. Tole gama xumuraa deemaati jirra. Jarri kun Finfinnee irratti akkana cichuu maaliif barbaadan? Giddugalli siyaasaa, giddugalli hawaasummaa, giddugalli diinagdee lafa handhuuroo Oromiyaa taate tana maadhaaf irratti akkana cichuu barbaadan? Maadhaaf tuntan magaalaan tuntan Oromootii miidhachiin tuntan Oromootii jedhanii irra falmuu barbaadan? Isaan egaa bifa lama qabu. Innocently ignorant ta'anii otoo omaan beekiin isaanii hin galiin kan hojjetan jiru. Beekaa kan hojjetan jallisanii kan hojjetanis jiru. Gaafa maqaa Minilik kaastu, gaafa maqaa Ortodoksii kaastu sanyiin isaanii hundumtu soba jedhee addan baafatu, dhugaadha jedhee addan baafatu, yakka jedhee addan baafatu, wanta jedhame sun fudhatee fiiga. Maqaa Minilik, maqaa alaabaa sunii, maqaa Ortodoksii ati kaasta taana. Kana dugda duuba maaltu jira yoo jettee kaaste Finfinneen yeroo hundoofamni shiyyuu seeraan ala qe'ee tufaa munaa fidanii dhufaniitu Minilikitti agarsiisanii goobanaan faa ijoollee abebee tufaa faa ijoollee tufaa munaa faa lolanii irraa kaasanii qabatanii yeroo hundooftu loltuutu itti baay'ata. Yeroo hundooftu loltuu Minilik iddoo adda addaatii yaa'eetti baay'ata. Adeemsa keessaa mootummaa kana deeggaruudhaaf warri dhufan hojjetoota mootummaa ta'an mindeeffamoota mootummaa ta'an itti nam'an kan nama aarsu kan nama gaddisiisu garuu qeessota Habashaa idduma barbaadanitti bataskaana dhaabuudhaan kennaa qeesummaa lubummaa kennaa dabtarummaa otoo hin qabaatiin holqa keessatti laga keessatti
tolchaa walii kennaniitu ani qeesii dhadhanii magaalaa kana keessatti taabotadhanii taabotallee kan hin taane taabotadhanii fidanii kaanii adeemsa keessa taabota iddoo biraatii fidanii kaaniitu ittiin Oromoo goomsan. Eenyutu yakka hojjetaa waa'ee Finfinnee yotte qeessota Habashaa caasaa isaanii qabatanii akkuma jirutti ummata isa kaanirra waa'ee Finfinnee kan itti dhaga'amu qeessota Habashaati. Ummata Amaaraa ummata Habashaarra egaa hundeeffama sababa akkaataa hundeeffama magaalaa kanaan sittime taabotooti magaalaa kana keessatti hundeeffaman hundi isaaniiyyuu karaa qajeelaa kan hundeeffaman hin jiran. Isaan kaanii mootummaatu humnaan fichisiise mootummaa Minilik. Isaan kaanii taabonni bu'ee taabonni argame jedhaniitu dhufan ittiin lafa qabachuudhaaf ittiin qabeenya qabachuuf. Baadawee barreessaan tokko maal jedhaa maalumaaf Habashaan gara kibbaatti gadi fiigaa jedheetu OGS Crawford kan jedhamu tokko gaaffii of gaafata. Including eenyu namichi seenaa Habashaa qorachuu jaallatu gibbii Addis Yuunivarsiitii Finfinnee kana keessa Pankrast maal jedha innis maalumaaf jedha matter of economy warqeen qabeenyi albuudi gara kana jira. Garri sun nyaatamee dhumeera. Garri sun lolaan barbadaa'ee badeera. Isa kana qabachuudhaaf gara kanatti fiigu. Finfinneen jireenya mijattuudhaa qabeenya qabdii dura hundeeffamtee mootummooti Habashaa Finfinnee keessatti moo'an immoo loogii guddaa hojjetaniiru biyya kanarratti. Biyyi kun magaalaa guddoo Finfinnee ala kan qabaanne godhaniiru. Kana yeroo tokko TV Amaaraa irratti gaaffii intarviina godhanii deebisirratti lafa kaa'eeraaf. Otoo mootummooti Itiyoophiyaa bara Minilikii qabee turan biyya kana bulchan political city fi commercial city adda baasaniiru ta'e Finfinnee irratti waliin nyaatan. Rakkoon har'aa kun akka kanaatti magnified hin ta'u. Kanaafi kanarraa ka'uudhaan siin jechuu barbaada. Egaa hundeeffamni ishii qeessota Habashaa wajjin wal qabata waan ta'eef siyaasa biyya kanaa immoo akka barbaadan gochaa kan turan calqabaa qabanii qeessota Habashaati waan ta'eef inni kun akka harka isaaniitii hin baane barbaadu waan ta'eef kuni ta'a. Tole baay'ee galatoomaa xumuratti kitaabilee kee kana maaliif afaan Amaaraatiin barreessuu filatte maaliif afaan Oromootiin hin barreessine hawaasni Oromoo seenaa dhugaa kan akka baran maaliif yaadde jirtamoo maaliif kana filatte? Kuni anumaafuu gaaffiidha. Sababiinsaa kitaaba kana yeroo kitaabolee lama afaan Amaaraatiin barreessee tokko Ingiliffaan hin barreessee sadaffaa amma dhufaa jirus afaan Amaaraatiin hin barreessee kitaaba bararaa jedhu afaan Amaaraatiin yeroo barreessu deebii kennuuf hin barreesse. Isaaniif deebii kennuuf. Ammas deebiidhuma kennaan jira. Of course hundeedha haa qoradhu malee. Ummatooti Itiyoophiyaa sabaaf sablammooti Itiyoophiyaa akka dubbisanis nan barbaada. Seenaan kun inni isaan jedhan kun soba akka ta'e akka hubataniin barbaada waan ta'eef isaaniifis deebii kenna warra kaaniifis immoo akka hubatan gocha. Afaan Oromootiin nanii kanaan jedhee jabaasee gara koo dhufe hin jiru. Ani kitaaboliin barreessa waan ta'eef yeroon qabu hiikuudhaaf. Carraa kanaan namni hiikuu barbaada jira yoo ta'e miidiyaa kana kan hordofu yoo jiraate ani kaffaleefi illee hiikuu danda'a afaan Oromootti. Oromoon garuu kitaaba kana